Hai hordoftoota keenya jirra jirtu nagaa keessanii nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaadha. Nuti jirra nagaa keenya galanni waaqayyo taa tolu. Akkam jirtu hordoftoota koo biyya keessaa biyya alaa jirtan nagaa keessanii jirtu. Nuti jirra nagaa keenya jiru jireenya hundiyyuu bareedaa. Akkam isinii jirtu nagaa keessanii mitiyu. Nuti jirra nagaa keenya maal baatti naan hin jedhina. Inna har'a waanuma xinnoo baannee jirra sammuuna kana akka banneen beekna. Yaa'uga viidiyoo qophaa of hojjechuun xiqqoon ulfaata yoo soo nama faana ta'e maleeyyuu silaa wanta haaraan jiru maal isinii hojjenna jenneetuma babbannaa malee jirra nagaa keenya akkam isin jirtu nagaa keessani miti nuti jirra nagaa keenya galata waaqayyoo kunoo rabboonis nagaa isaati kotti rabbo obbo harka kuno rabboon koos nagaa isaati jirra rabbirraa nama ji'a ja'a guutuuf torban tokko tafeef jechuudha torbee har'a sanyoodhaa miti torbee har'a ji'a ja'a guuta jechuudha rabbirraani jabbaan koo baabbiin koo inna akkana isiniin jedhaan hordoftoota keenya har'a rabbirraadhaafi maalan hojjedhe seetanis hin beektu ji'a afurii ho'ettan jammarsiisanii nyaata rabbirraayyuu ji'a afurii fi torbee lamattan jammarsiise yeroo fedhii isaanii barbaade yoo kennuufi baattan wasfaatii isaanii siin cufamaa boodashi jedhanii isiniif nyaatan jechuudha daa'imni yeroo dhuma isaan barbaadanitti jammarsiisuu qabdu jechuudha nyaata salphaayyuu sirrii miti roftii maal jedhu garuu beekuga ani garuu ji'a afurii fi torbee lamattan laachuu fi jammare seerfeemiin beektu isiniyyuu homaayyoo hin taane rabbirraan koo galata waaqayyooyyuu qoonqoo nyaachuudhumaa hoomamtoma rakkoon qabu laadhaafin isiniin jedha inna har'a ammoo maalan hojjedheef seetanii kunoo akkuma argitan maashinitti hindaakeefin jira kunoo maashinitti hindaakeefi jira dinnichaa fi kunoo arga dinnicha kaarotii fi ruuziin walitti affeelee daakeef jechuudha kaleessa miti dheengaddammoo kaleessa malee dheengaddammoo ruuzii fi misira duudaa walitti affeelee fi daakeef jechuudhaani maashinii juusittan daaka garuu maashiniin tokkos jira kan akkanatti asii gadee dafa godhee daaku tokko isa hin qabu maashinii juusii kunoo maashinii juusii dhugaa waaqaa dubbachuudhaaf rabbirraadhaaf jecha bitame jechuudha hin qabnu tureeyyuu innaa akkanaan haala kanaanii nyaata rabbirraan baay'ee tokko jaallata jechuudha carqii ishii mormatti hiitan warroonni biyya arabaa jirtan yeroo dhuftan naa fidaa kottaa adaraasuma dhugaa hin jiru as faarmaasii irrallee barbaadee tanan dhabe mee isti na tokkoma eessatti argama carqii kunoo kan mormatti hidhatanii ijoolleen nyaatan tokko jira akka biyya arabaayyuu warroonni achi jirtan isa nuuf ergaa isiniin jenna carqii mormatti hidhamu kunoo rabbirraan kanan hidhaafi carqii kan koo kukkutee carqii waan rabbaan hin taane waan anaaf hin taane isaa kukkutee tanani hirribni isaa qabeenya jira sa'aatiin isaa ga'eera okay inna isaafan kukkutee tanan akkana godhaafi jechuudha nan dhabe dhugaa waaqa dubbachuudha nan bita jedhee tanan nan dhabe wannicha yaa carqii fayyadamuu hin dandeessu kun akkuma argitanii nyaata rabboo kooti kunoo argaa nyaata rabbirraa kunoo argaa nyaatni rabbirraa kunoo kana fakkaata rabbirraa innaa kunoo kana fakkaata ilaala haala kanaan akkasiin bareeda jechuudha dinnicha ruuzii kaarotii walitti affeelee jechuudha rabbirraan hin jaallatamu hin jaallatu wajjumaan ilaala hirribni isaatti dhufee jira inna rabboon koo kunoo akkas fakkaattiin isiniin jedha carqii morma isaatti nyaata laadhaaf jedhee tanani inna akot isti hin nyaatamoo nyaatu garuu hin nyaata yeroo biraas nan hojjedha waan ta'eef hin nyaata inni
بيسوس كريستوس isinis akkanaan haala kanaan hojjedha daakaati laadhaa daa'ima keessaniif. Innaa warroonni biyya arabaa jirtanii isa nuuf ergaa isiniin jenna kan mormatti hidhatanii daa'ima laata. Argitamni rabboo akkatti dasisa jedhu yeroo nyaatu hin jaallata jechuudha dhugaa baay'ee bullaa'ee jira waan tokkoyyuu of keessaa mul'atu. Bakka juusii amma akkami abukaadoo maangoo abukaadoo fi waan adda addaa yeroo daaktan akkanatti bakka malee waanuma midhaanii jiru fakkaatu kun jechuudhaani. Argitamni rabboon hin nyaata baay'ee tokko jaallata. Biddeen dafanii nuu fudhata waan ta'eef biddeen hin lafkatamuuf ilkaan hin qaban waan ta'eef waan akkasii garuu nyaatu jechuudha daa'imni mankaadhaani. Amma immoo ganaa biddeen isin fudhatanitti isin jalaa miidhamu daa'imni. Kanaafuu aannan kontiraatas jammaree fiitanan jira. Innaa haala kanaan akkasitti laadhaa fi daa'ima keessaniif kun akka kiyyatti hin jechisiniin jedha. Biddeenaaf shiroo yoo jettanii dafanii isiniif isin lafkatanii dafanii namaaf isin fudhatanii rabbiraan kaleessa iyyuu shiroo gufii biddeen godheef baay'ee na rakkise of balleessee jechuudha. Nyaachuu didee yeroo inni afaan kana godha arrabaan of keessa baasa. Hodhu baba isgaaris kana garuu seeraan nyaatu jechuudhaan ishee akkanaan laadhaa fi hodhodha bitaanatti ta'ee inna laayisheer naa godhaa baay'ee sin jaallanna baay'ee sin kabajnaa rabbirraadhaaf seeraan nan laadhaa fi jechuudha. Ciao sinin jenna. Laayisheer nu godhaa booya beetanii aaree boo'aa jira. Ijaan nyaata isaa gargar kutee. Odaa. Ishi odaa. Maaliif gargar kuttaa? Isikaa. Kanaafan carkiisa kanattidha. Argitan miti akkatti inni uffatatti diddiiru. Inna bakka laayisheer nu godhaa baay'ee sin jaallanna baay'ee sin kabajna. Bye bye. Ciao. Rabbirraadhaaf nyaata laadhaaf.